Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Free Show 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaatu isin jecha har'as sagantaa bareedaa jechuudha waliin bohaartii afaan Oromoo irratti kan hojjetaa turre ammas kutaa 1 kutaa 2 kutaa 3 kutaa 4 yeroo kutaa kan gahe jechuudha har'a kutaa 11ffaa nama tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Video namni sun na erge akkasumas gaafii deebii gaafatame deebii namni sun na erge irratti wajjin video isaan react goona kanaaf hundumti keessanuu hamma dhumaatti nu hordofaan isiniin jedha namoonni immoo channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya nuuf ta'aa nutti dabalamaatii video nu yeroo hundumaa gadhiifnu jechuudha akka nuuf daawwatan isiniin jenna namoonni kanaan dura irratti immoo akkuma beekamu jenna like nu godhate jechuudha nu wajjin turaa yeroo hundumaa nu wajjin taa'aa maatii keenya hedduu jaallannaa kanaaf kuma afuriif wayii nu galchite kuma shan nu galchuuf deemaattu yeroo sanatti jechuudha torban kana yookaan guyyaa 20 keessa kuma 10 gallee immoo diina garaa gumna kanaaf har'a namni isinii qabadhee dhiyaadhee obboleettii keenya social media irratti suuraa bareedaa gadhiisuudhaan jechuudha lakkoofsa tokkorra jirtu suuraa bareedaa gadhiisuudhaan lakkoofsa tokkorra kan ta'e social media kan irratti jechuudhaan tala isin beektanu Biiftuu Shuumiiti. Biiftuu Shuumii kara kanatti meemee Biiftuu bagana gaanatti. Ashama harka fuuni daawwattootaa fi kabajamtoota Free Show 24 har'a Free Show 24 keessummaa isaatii godhee karaa YouTube isaatiitti na affeeree jira haga xumura qophichaatti nu waliin turaa isiniin jedha warri maamila isaa hin ta'inis maamila isaatii ta'aa fi isiniin jedha gaaffii tokkoffaan akkas jedha Biiftuun eenyu eessatti dhalattee eessatti guddattee amma eessa jiraatti jedha ani maqaan koo Biiftuu Shumiin jedhama bakka ani itti dhaladhee guddadhee godina Wallagga Bahaati amma immoo bakka hin jiru biyya Saudi Arabiyaa jedhamtu jira jechuudha. Gaaffii lammaffaa fiilmii yookiin diraamaa ilaaltee boossee beektaa jedha. Dhugaa rabbii miira rifaatu wayii tokko natti dhadhaga'ama rifadheellee beeka malee booyee mimmaan buusee booyee hin beeku. Booyeen beeku rifadhaan rifadha malee booyeen beeku jechuudha. Gaaffii sadaffaan akkas jedha abbaa manaa kee fi obboleettii kee irraa tokko filadhuutu jedhamtee eenyuun filattaa? Dhugaa maannu baay'ee ulfaata. Obboleettii koo baay'een jaalladha. Abbaa manaa koos eenyumaan walittiin jaalladha. Shoo garuu dubbii filannooti. Ani jalqaba gaafaan karaa abbaa manaa kiyyaa wajji walitti dhufe haadha koo akka malee jaaladhu dhiisee abbaa manaa koo filadhee abbaa manaa koo wajjin bahee jechuudha. So har'as filannoon koo abbaa manaa koo ta'aa jechuudha. Obboleettii koo akkuma jaaladhutti nan jaaladha. Filannoon koo immoo abbaa manaa kooti jechuudha. Gaaffii arfaffaa isa ati abbaa manaa qabdu kana utuu tokko sirraa qabame yoo si dhabe akka of ajjeesu sitti hime akkam goota lubbuu namaati. Kun waan baay'ee salphaa ta'edha garuu ani heerumeen jira hergan heerumee bultii godhadhee dhiira biraa ilaaluu hin qabu. Garuu namni biraan immoo akkuma carraa ta'e iyyuu narraa jaalalli narraa isa haa qabee yeroo narraa qabame dhugaa rabbii ani jireenya koo dhiisee jireenya biraa waan hin barbaannee fi abbaa manaa qaba gati ta'eef abbaa manaa koo eenyu ol waan jaaladhuuf isaatii yoo du'a taatillee du'ii dacheen balloodha waan ta'eef hin owwaalla rakkoon hin jiru yoo jireenya ta'e rabbi lubbuu isaa fi qabe immoo hin jiraata. Garuu yoo du'a ta'e immoo du'iin si owwaallan jedha malee waan nan godhuuf hin jiru jechuudha. So abbaa manaa koo eenyu walittiin jaaladha dabarsee kennuu gatii hin barbaannee fi du'ii jedhee bira darba jechuudha. Isa kana waan nan godhu hin jiru waan ta'eef rabbiin iyyuu natti hin gaddu kana lubbuu namaatti murteessite jedhee jechuudha. Maaliif ree kun jireenya dhuunfaa nama tokkooti. Gaaffii shanaffaa akkas jedha dubartootatu wal hinaafamoo dhiiratu wal hinaafaa jiruu keenya keessatti? Dhugaa dubbachuuf taanaan dhiirti hinaafaa biraa qaba jedhee yaadu hinaafaa inni qabu yoo jiraate jaartii isaa jaalallee isaa wantoota akkasii irratti hin hinaafa tarii dhiirti
beeku isa kana isayyuu taariin jedhee malee waan tan beeku hin jiru garuu dubartiin bareedina ishee caalaa beekumsa ishee caalaa mataa ishee keessa wanti jiru dhugaa mara biyyoo dubbanne hinaafa so kanaafuu dubartiin hinaafti dhugaa rabbii kan hinaafu asirratti dubartii ta'a jechuudha gaaffii jaaffaa takkaa waan namni biraa godhetti qaanfattee yookiin leeyyaatee hin beektaa dhugaa dubbachuuf taanaan waan namni biraa godhetti qaanfadhee hin beeku namni tokko wanta taamanii godha waan ta'eefi wanta namni sun godhe immoo ana nan qaanfachiisu na qaanfadhee hin beeku jechuudha. Gaaffii 7ffaa abjuudhaan takkaa nama sooshaal miidiyaa kana waliin bultee hin beektaa qosaaniin sodaatamu jala dhugaa dubbachuuf taanaan ani buleen beekuun yaan buleen beeku karaa fuula duraatti immoo yoon bulee fuulduratti jechuudha. In sodaadhu isinittan hima ammaaf garuu bulee hin beeku isiniin jechuu barbaada. Gaaffii 8ffaa akkas jedha sooshaal miidiyaa kana irraa nama hedduu jibbitu dhiira keessaa tokko dubara keessaa tokko nuuf himi ani naman jibbu nama kamiyyuu nan jaalladha nama namummaa isaatiin nan jaalladha nan kabaja so nama tokkollee waan tan jibbu hin jiru nama hundumayyuu ija tokko nan ilaala nan jaalladha isa na jaallatus isa nan jaallannis hundumayyuu nan jaalladha nama hin jibbu jechuudha. Gaaffii 9ffaa mudannoo yeroo biyyaa baatu kan yoomuu hin irraanfanne nuuf himi jedha. Dhugaa rabbi dubbachuuf namni mudannoo dhabeeru hin jiru ani mudannoo wantoota biraarraa baay'ee qabaachuu nan danda'a garuu sabiyyaa bahee waan akkasirratti mudannoo aga kanaallee waan ta'an qabu hin jiru waan nan mudateellee hin jiru so kanaafuu mudannoon qabu wanna biraarraa tona gaafatteetta ta'e taarisitti munan danda'a wantoota na mudatan kanaafuu isa yeroo biyyaa bahu na gaafattee waan na ta'eef homa tokkoyyuu na mudanne homa tokkoyyuu wanti na mudate hin jiru galata rabbii sin jedha kanumadha. Gaaffii 10ffaan akkas jira abiyyi waliin viillaa keessa jiraachuu wayyamoo marroo waliin mana dukkanaa keessatti dhukkubsataa beela'aa jiraachuu wayyaa jedha. Kun ammoo waanuma ifa jirudha nama na fayyada wanta na fayyada jettee itti amantee tokko waan naaf ta'a jettee karaa si fayyadu waan na beektuuf karaa si fayyadu deemta so kanaafiyyuu akka kiyyatti ani garuu nama siyaasaatiin nama siyaasaas beeku yoo filannoo filadhu erga jedhamtee immoo ani marroo filadha siin jechuu barbaada. Gaaffii 11ffaa sooshaal miidiyaa kana irraa gaaffiin jaalalaa siif dhiyaatee simattee beektaa amma hoo akkamitti jirta? Waa'ee gaaffii jaalalaa sooshaal miidiyaa kanarratti nama dhiyaatu yoo kaasne baay'ee ulfaataadha. Walumaa gala namoonni baay'een gaaffii jaalalaa siif dhiyeessuu jiraachuu danda'u so ani garuu waa keessa hin digalleen dhugaa rabbii ulfaataadha garuu tole jedhee beeka gaafa namni tokko sin jaalladhee ni naan jedhu akkuma inni jalqaba dhufee sin jaalladhee jedhee nattaasoo jalqabeen tolillee jedhee hin beeku garuu haala isaa ilaalee waan tokko gochaachisu wajjin godhee ilaalee tole jedhee beeka garuu isumayyuu mataa koo amansiisee wanta tole jedhee waan hin jiru garuu tole numan jedha akkasumatti iyyuu jedhee didee toon taane dideeran beeku toon taane dideen beekatu hin taane ishinan jedha garuu onnee koo amansiisee wanta ishi jedhee hin jiru taarii akkasumatti ishin jedha innis na sobuu fida ta'uu danda'a anis waan nan sobuu fi okay jechuu nan danda'a jechuudha. So amma akkamitti jirta? Amma akkattiin jiru anumaaf rabbitu beeka akkasumatti hin jira garuu akkattiin jiru anumaaf rabbi beeka jechuu barbaada walumaa galatti. Gaaffii 12ffaa Masaanuu wayyamoo garbummaa wayyaa tokko filadhuu jedha. Dhugaa rabbii garbummaa wayyaa maal jechuudha? Garbummaa biyya wajjin baatattee deemta. Addunyaa wajjin baatattee deemta wanta addunyaan siif argitudha. So masaanuu jechuun ibidda karaa cinaacha tokkorraa ibidda si boba'uudha waan ta'eefi dhugaa rabbii
Ani Masaanuu baay'een jaaladhu akka kootti. Abidda cinaacha karaa tokko irraa boba'u tokko natti fakkaata. Garuu garbummaa nama mara wajjin iyyuu waan tan baadhee deemuu fi so garbummaan filadhaa jechuudha an akka kootti. Malee ani Masaanuu hin jaaladhu. Abbaa manaan koo kan na fuutu yoo jaartii qabaatte hiiki yoo hin qabaanne immoo Masaanuu natti hin fidiin dhaamsa kiyyaa jechuudha.